hirmaattonni marii Oromiyaatiif yeroo ammaa dhufaa jiran kun lakkoofsanis baay'eedha. Asirraayis ka'ee bu'aan marii kanarraa eegamus baay'ee guddaadha. Gaariidhaan qophoofneerra. Haala gaariidhaan qophii gaariittis taasifamaa jira. Qophii marii biyyoolessaa kanaaf haala gaariidhaan simachuudhaan keessummeessuu magaalaa dandeessudha. Hojii ajandaa walitti qabuu marii biyyoolessaa kan naannoo Oromiyaatti magaalaa Adaamaatti gaggeeffamuu fi hirmaattota haala gaariin simachuu fi qophii ta'uu jiraattonni magaalichaa dubbatan. Uummanni biyyattiidhaa mari'atee rakkoo isaa kallattii kamiinuu jiru hiikkachuu kan itti danda'u keessaa isa olaanaa fi iddoo olaanaa qabudha. Mariin biyyaalessaa biyya tokkoof barbaachisaadha. Biyyi tokko yoo teessee mari'atte yookiin immoo dhimma walabdee sanarratti yoo ta'anii mari'atan biyyi tokko misoomni ishee guddinni ishee saffisisuu danda'a waan ta'eef walabdeen jiru karaa nagaadhaan ta'anii mari'achuudhaan furmaanni argamuu danda'a waan ta'eef mariin amma jalqabamuuf itti adeemamaa jiru kun karaa galma gahinsa qabuun kan itti fufuu danda'u qabaachuudha jechuudha. Maaliif magaalli Adaamaa yaa'u muuxannoo jiruunis dandeettii sagantaa gurguddaa akkanaa kana qopheessuudhaaf ga'umsa qabdi. Akkuma argitu kana magaalli Adaamaa bareedduudha. Qulqullina ishii yoo ilaaltu, magariisuu ishii yoo ilaaltu, egeen tajaajilli ishii, hoteelonni ishii magaalaa konferensiiti by the way. Magaalaan tun magaalaa guddoodha. Magaalaa even sagantaa sadarkaa addunyaatti sagantaa qopheessuu muuxannoo qabdu waan ta'eef qophii marii biyyoolessaa kanaaf haala gaariidhaan simachuudhaan keessummeessuu magaalaa dandeessudha. Gaariidhaan qophoofneerra. Haala gaariidhaan qophii gaariittis taasifamaa jira. Tsidaatiidhaanis as addaanee immoo waan maraa as takaakallee waan maraa waan jiru muruu qopheessinee isaan eegaa jira. Haalli nageenya ishee amansiisaadha. Qophii gahaas gootee galmoota mimmijaa'oo mariidhaaf mijaawaa ta'anis qabdi. Kanaaf haala gaariidhaan keessummaa simanne mariin kun bifa bu'a qabeessa ta'een gaggeeffamee akka karaa nagaatiin xumuramuuf hawwii guddaa carraa gaarii arganne kanas immoo karaa gaariidhaan akka xumuramuuf qophii gahaa goonee jirra. Durataan qindeessaa garee koomishinii marii biyyoolessaa naannoo Oromiyaa Obbo Buzunaa Asaffaa hojii ajandaa walitti qabuu hirmaattota qaamolee garaagaraa naannichaa 10,000 ol afeeree magaalaa Adaamaatti gaggeeffamuuf jiruu fi qophiin hunduu xumurameera jedhan. Marii amma godhamu kanarratti dhufanii mari'achuudhaaf waamicha koomishinii haa eeggatanii malee erga waamichi isaan ga'ee booda dhimma kanarratti argamuudhaaf kaka'umsa guddaa agarsiisanii gara hojiin kun kan hojjetamu bulchiinsa magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaa keessatti achirratti argamuudhaaf qophii guddaarra jiru. Ragaa kanas nu dabarsaa jiru. Nus akkaatuma kanaa waamichas dabarsee koomishiniin kun hordoffii godhaa jira. Koomishiniin kun gartummaan qabu. Bilisa ta'eet hojjeta. As keessatti garuu koomishiniin kun yeroo hojii isaa hojjetu qaamolee isa deeggaru isa barbaachisa waan hunda ofiis hojjechuu hin danda'u. Achi keessa yuunivarsiitii Adaamaa keessatti bakka hojiin kun itti hojjetamutti barattoonni yuunivarsiitii baay'een isaanii lakkoofsa hanga 100 ol ta'an tola ooltota ta'anii keessummoota dhufuun kana keessummeessuu ragoolee adda addaa qabachuu hojiilee kanaan wal gargaarus deeggaruudhaaf koomishinii marii biyyoolessa Itoophiyaa waliin hojjechaa jiru. Haala addaatiin immoo kanan caqasuu barbaadu bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaatti bulchiinsi magaalaa Adaamaa keessummaa kana kan waame koomishinii marii biyyoolessa ta'uyyuu kan keessummeessu magaalaa kana waan ta'eef dhimmi kun dhimma keenya jedhanii ofitti fudhatanii akka mootummaatti deeggarsa gaafatanis waan tokko ta'ee isaanis garuu adeemsi kun akka milkaa'uuf koree adda addaa dhaabuudhaan koree nageenyaa, koree fayyaa, koree geejjibaa akkasumas koree miidiyaaf kominikeeshinaan wal qabatu dhaabuudhaan hundaa ol immoo koree loojistikii dhaabanii koree koomishinii kanaan walitti dhufanii uummanni as dhufu kun keessummaan as dhufu kun bakka ciisichaa dhabeetu akka rakkanne magaalaa kana keessa qabeenyi ciisichaa wal qabatee jiru maal fakkaata waan jedhu odiitii godhanii addaan baasuuf bakka keessummoonni kun ciisan qopheessuudhaan deeggarsa guddaa kennaa jiranii. Carraa kanattis fayyadamee mootummaa naannoo Oromiyaas akkasumas bulchiinsa magaalaa Adaamaa galateeffachuun barbaada. Haalli jiru akka waliigalaatti kana fakkaata. Hawaasa Oromiyaa keessa jiran qofarraa namni 7,500 hirmaata.
hawaasarraa qofa. Karaa biraa immoo qooda fudhattoonni adda addaa mootummaa naannoo Oromiyaarraa paartilee siyaasaa garagaraarraa waldoolee garagaraarraa akkasumas namoota beekamtootaan kan hirmaatu nu ta'a. Hirmaattonni kunis lakkoofsi isaanii gara 2,000 deemuu danda'a. Walumaa gala kan hawaasaa dabalatee akka Oromiyaatti marii sadarkaa Oromiyaatti gaggeeffamu kanarratti baay'inni namoota bakka bu'oota hawaasaa fi akkasumas immoo qaamolee adda addaa 10,000 ta'uu danda'an kan hirmaatan ta'an jechuudha. Hirmaattonni marii Oromiyaatiif yeroo ammaa dhufaa jiran kun lakkoofsanis baay'eedha. Asirraayis ka'ee bu'aan marii kanarraa eeggamus baay'ee guddaadha.